Ispoonsara keenya baankii Awaash galateeffachuudhaan oduu biizinasii sa'aa kanaa isinitti himaa oduu biizinasii waliin guddataa jamaati. Tajaajila keessummeessuu fi hoteelaa piroojeektii maaddii biyyaa madaalu kennuuf qophiin taasifamaa jiraachuu wiirtuun leenjii hojii hoteelaa fi turizimii beeksise. Giddugaloota hawwata turistii babal'isuuf mootummaan qabeenya uumamaa biyyattiin qabdu gara hojiitti galchuuf sochii taasisaa jira. Piroojeektiin haroo wancii gorgoraa fi koishaa irratti qabames Itoophiyaan hawwata turistootaa taasisuuf akka ta'e ni beekama. Daayirektarri itti aanaa wiirtuu leenjii hojii hoteelaa fi turizimii obbo Gazzaanyaa Baatee Itoophiyaan qabeenya turizimiin daawwatamee hin beekne fi faayidaa irra hin oolle hedduu qabdi jedhaniiru. Qabeenyaan kun waan hin misoomneef biyyattiin galii argachuu qabdu akka hin arganne simaniiru. Ijaarsi piroojeektoota ministeera muummee Dr. Abiy Ahimadiin qabaman wayita xumuramanitti turistootni aadaa Itoophiyaan karaa ittiin hubataniin akka keessummeessamaniif qophiin taasifamaa jiraachuu ibsaniiru. Dhaabbanni misooma galteewwan industirii Itoophiyaa bara baajataa kanatti intarpiraayizoota xixiqqaa fi giddugaleessaa 500f galtee dhiyeessuuf qophii xumuruuf beeksise. Damichaan rakkoon galtee faayinaansii bakki hojii fi walitti hidhamiinsi gabaa mudachaa akka ture ibsameera. Rakkoo gama galteen jiru furuuf dhaabbanni misooma galteewwan industirii Itoophiyaa hojjechaa jiraachuu beeksiseera. Hojii raawwachiiftuun dhaabbatichaa aadde Yeshimmabeet Nagaash rakkoo galtee intarpiraayizotaaf furuuf qorannoon taasifamaa turuu ibsaniiru. Dameewwan dursi kennamuufis ibsaniiru aadde Yeshimmabeet. ሁሉንም በአንድ ጊዜ መደገፍ ስለማይቻል ፕራዮሪቲ በሚሰጣቸው ዘርፎች ዙሪያ ሁንዳል tokkotti deeggaruun waan hin danda'amnee fi dameewwan dursi kennamuu fi qabu huccuu bu'aalee gogaa fi agro processingii kana malees sibiilaa fi bu'aalee sibiilaa keemikaala kanneen oomishan waliin mari'annee maal barbaadu jennee erga adda baafnee booda bara bajataa kanatti intarpiraayizoota xixiqqaa fi giddugaleessaa 500f galtee ni dhiyeessina jennee hojiitti galleerra. Galteewwan biyya keessaa bituuf waliigalteen taasifamuu fi galteewwan biyya keessatti hin argamne ammoo biyya alaatii galchuuf jijjiirraa sharafa alaa eeyyamsiisaa jirraa jedhan. አግሮ ፕሮሰሲንግ ጋር ከሚመለከታቸው ዩኒየኖች ጋር በመነጋገር አግሮ ፕሮሰሲንግ ወልቀበቴ ዩኒየኖታ ወሊን መሪያቹዳን አካሳን ወሊ ገለን ታሲፍኔራ ገልቴወን ብየ ኬሳት ሂነርገምኔሞ ብታ አከራወተኒፍ ሃንገ ሸረፈ አላ ሀያምሲሱ ተዴምኔራ ወሊ ገልቴ አካ ወሊ መለቴሰኒፍ ፌዲሳን ረቱን ዳውዳን ገልቴ አካ አርገተኒፍ ሆጂ በላ ሆጀኔራ Warshaaleen damee huccuu gogaa fi bu'aalee gogaa irratti bobba'an yeroo ammaa rakkoo dhiyeessiin kanneen hojii dhaaban akka jiran himameera. Itoophiyaa keessatti damee maanufaakcharingii irratti kanneen bobba'an intarpiraayizoonni xixiqqaan 15,000 fi intarpiraayizoonni giddugaleessi ammoo 4,000 ol akka jiran ragaaleen ni agarsiisu jechuun tajaajilli oduu Itoophiyaa gabaaseera. Misooma oomisha bunaa irraa fayyadamoo taanus walitti hidhamiinsa gabaa dhabuun rakkachaa jirra jedhan qonnaan bultootni godina Shawaa Lixaa aanaa daannoo. Waajjirri qonnaa fi qabeenya uumamaa godina Shawaa Lixaa aanichatti walitti hidhamiinsa gabaa mijeessuun dura misoomni bunaa akka babal'atuuf hojjechaa ture jedheera. Fayyeeraa Margaa dabalata qaba. aanaalee godina Shawaa Lixaa keessaa aanaan daannoo qilleensaa fi lafa mijataa oomisha misooma bunaaf oolu kan qabdu ta'u aanichatti yeroo ammaa lafti qonnaa heektaar 2,930 ol oomisha kanaan misoomaa jira. Qonnaan bultoonni Girmaa Alamaayyoo fi Dajanee Beekumaa aanaa daannoo ganda bakkee sirbaa keessatti kanneen lafa duraan oomisha biroof oolchaa turan bunaan misoomsuun fayyadamoo ta'anidha. Anamma eeganii oomisha bunaa kana jammare jira. Magaalatti amma mana ijaarradhee magaalaa hirmaanaa keenya irratti mana jireenyaa ijaarradheen qaba. Kuusaa midhaanii magaazana guguddaa bakka lamatti ijaarradheen jira. Kanaaf bara kanayyuu miti bara darbee kaasee gara daldaalattis galeen jira. Hojii gaarii hojjechaa jira. Daa'imni keenya kanaan baratti lammata mana barumsaa kan ittiin jiraan bunuma kanarraa dura midhaan qonna ture lafa kana dura qamadii qonna ture bunatti erga jijjiirree kanumaan gurgurree xaafiis ittiin bitannaa jechuudha. Kanarra darbee mana dabalataan illee ittiin ijaaranneerra lafallee bakka biraatti ittiin bitanneerra. Qonnaan bultoonni misooma bunaa kana babal'isuun gara investimentii ce'uuf hojjechaa jiranis walitti hidhamiinsi gabaa dhabamuun garuu yaaddoo isaanitti uumeera. Gabaadhuma keessatti akkuma boqqoollootti diriirsine gabaadhuma naannoo jiru akkasumatti baasnee gurgurra malee iddoo itti gurgurru hin jiru.
namni dhufee nurraa bitus hin jiru. In sodaatu amma bitanis naggaadeen in sodaata dabarsuun sodaata. Nama buna hin qabne nama xaqqaabii bitatee dhugu isaanumatti gurgurrachuudha. Ammi gurgurame sin gurgurama ammi hafee sin hafa. Fakkeenyaaf ammaanii bara darbee keessa janfalli isaa naannoo kuntaala 50 kanarra ba'ee jiru jechuudha. Amma nuti kan barbaannu maa inni qulqullinni mootummaan qulqullina irratti hojjete buna keenya kana dhufee ilaalee bira ga'ee eenyu buna kana akka dhaabe maalirraa akka dhufe bira nuu ga'ee utuu waan gabaa itti nuu uumu ta'eeti baay'ee qonnaan bulaan keenya illee waan baay'eetti hojjetu natti fakkaata. Itti gaafatamaa itti aanaan waajjira qonnaa fi qabeenya uumamaa aanaa daannoo katamaa saffisaa yeroo ammaa aanichatti muuxannoo misooma bunaa bal'isuu daraan baratamaa dhufuu himuun qonnaan bulaaf gabaa mijeessuuf dhaabbilee garaagaraa gaafachaa akka jiran dubbatu. Nuyi gaaffii kana yeroo adda addaa dhiyeessaa turre waajjirri misooma gabaas sochii keessa galee wanni yaaliin jalqabame jira jechuudha. Bara kana hin milkoofna inneeti kan yaannu. Keessumaa karaa dhaabbata namoonni namootaaf yookaan MFM kan jedhamu aanaa keenyarra jira. Dhaabbanni kun misooma qofa deeggaruu qofa otoo hin taane dhaabbanni kun walitti hidhamiinsa gabaa karaa isaanillee akka uumamuuf akka waajjira qonnaaf qabeenya uumamaa aanaa daannootti yeroo adda addaa mari'annee rakkoon kuniin hiikkataa amantaa jedhu qabna jechuudha malee gaaffiin sadarkaa qonnaan bulaatti ka'u kun gaaffiidhuma sirrii fi yeroo adda addaas qonnaan bulaa keenya quunnamaa jiru. Aanaa daannootti walitti hidhamiinsa gabaa uumuun dura qonnaan bultoonni bal'inaan akka misooma bunaa irratti bobba'aniif hojjechaa turuu kan himan itti gaafatamaan waajjira qonnaa fi qabeenya uumamaa godina Shawaa Lixaa obbo Kabbadaa Dabaloo yeroo ammaa hangi gabaaf ga'u oomishamaa waan jiruuf walitti hidhamiinsa gabaa mijeessuuf hojii eegaluu himaniiru. Qulqullinni isaa eegamee bunni akka oomishamuuf hojiin guddaa hojjetamaa jira. Sassaabbii isaa rakafamee haala gabaa giddu galeessaaf mijataa akka ta'uun handeemu jira. Bara sadan kana bal'isuurra jirra. Ammallee bal'isuurra jira. Waggoota lamaan booda bunni nuti dhaabne bal'inaan oomishanii kenna waan ta'eef yennaa sana gabaa giddu galeessaaf akka dhiyaachuu danda'u hojiin hojjetama. Amma kan gochaa jirru garuu buna qulqullinaan harvest akka godhaniif leenjiin kennamaafii jira. Meeshaaleen adda addaas dhaabbata meeshaa information wajjin ta'uudhaan hojiin buna qulqulluu gabaaf dhiyaachuu qabu akka oomishuu danda'an irratti hojicha hojjechaa kan jiru amma. Kan oomishamaa jiru xiqqoodha baay'ee miti. Gabaan immoo baay'inaan ni barbaada. Isuma kanayyuu immoo eessatti akka gurguruu qaban qonnaan bultoota bal'inaan oomishaa jiranii giddugala tokkotti karaa dhaabbata meeshaa wajjin sassaabuudhaan gabaadhaaf akka dhiyaachuu danda'uuf hojiin bara kana jalqabamee jira. Aanaa daannootti lafti qonnaa hektaarri 2932 oomisha bunaatiin misoomaa kan jiru ta'u bara kana immoo lafa hektaara 562 irraa callaan kuntaala 2990 ol akka eegamu odeeffannoon waajjira qonnaa fi qabeenya uumamaa aanichaarraa arganne ni ifoomsa.